Kun raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa facaasaa jimaata fi dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'a 6 PM yookiin akka warra Esterneetitti sa'a 12 PM tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyan alatti karaa toora YouTube Agency tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootiinis nu argachuu dandeessu. Agency burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoonni raadiyoo burqaa oduu rakkoo baqattoota Oromoo Sudaan keessa jiran ilaalchisuudhaan keessummoota addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Haga xumuraatti nu faana bu'aatii nu hordofaa. An urjii sabaat hayyee keessummoonni keenya waamicha keenya kabajanii baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Duraa duubaatiin maqaa fi biyya keessa jirtan nuuf ibsaati dhaggeeffattoota raadiyoo burqaa oduutii wajjin wal baraa. Tole, ani bakkin jiraadhu mooraa UNHCR Sudaan keessaa naannoo Gaddaarii jala kan jedhamtu Gargur irraati jechuudha. Maqaan kan kiyya iddoo isaa Mulgeetaan jedhama. Ani Abdiisaa Yisaa Kartum Sudaan Undurmaan irraa. Hasan Muhammad Ali Ahmad yookaan Hasan Kartumin jedhama. Magaalaa Damaasin irraati Sudaan keessa. Galatooma ani Muhammad Leencaan jedhama. Mooraa baqattoota Sudaan keessa jiranii kutaa Gadaariif keessa kana nama isinii jinaasaa jiru bakkataadhuma Oromooti jechuudha. Hayyee galatooma baga nagaatiin dhuftan anaa dhufu isiniin jedha. Hayyee mee haaluma waliigalaa rakkoon baqattoota Oromoo Sudaan irra ga'aa jiru rakkoo akkamiiti mee Yaaqoob irraa hakaanu? Galatoomaayii rakkoon baqataa Oromoo biyya Sudaanii waan tureedhaa keessattuu yeroo ammaa kana
naannoon magaalaa Kartuum guddittiin iddoo sadiitti qoodamee jira. Kartuum Baarii Hundurmaan jedhamu iddoo sadiitti qoodamee jira. Magaalaa guddittiidha. Keessattuu naannoon Kartuumii fi naannoon Baarii kun baay'ee uummata keenya ijoollee baqattoota Oromoo achi keessa jiranii baay'ee rakkina guddaa keessa jiru. Naannoo Hundurmaan immoo garsi tokkollee harka mootummaa jira. Gartuun harka mormitoota dafee qaqqabaa yookaan ariifachiisaa jedhamu sun immoo rakkina guddaa keessa turanii keessatti yeroo ammaa rakkina gadhee keessa marfamanii lola gadhee keessa jiru. Isaanii galoo sagalee ta'uuf rakkatamee barbaadamaa jira. Kanarraan hafee namoota immoo akka tasaa achi keessaa ba'an immoo gara kaaba biyyattiitti deemuu yookaan gara lixa biyyattiitti deemuun dhorkaa jedhanii namoota keenya gara baqataa jedhanii gara bahaa yookaan gara gadaarisaatti erguu rakkina guddaa keessa jira wal magaalaa keenya jechuudha. Amma immoo lolli guddaan magaalattii dhufee walqixxee mootummaan amma harka guddaa dhufee nama keenya baay'ee addallee hin baasu. Miidhaa gadhee sodaa guddaa keessa jira. Nyaatillee hin jiru waan tokko sukkaara kiiloon tokko gara birrii biyya kanaa 15,000 daakuun gara birrii 10,000 biyya jechuudha. Namni keenya beelaa fi rakkina silaa kaarabaa bishaanii yookaan xiqqaanii dhagabachitee turedha. Rakkina magaalee keessa ganama sagalee ta'uu dhabee waggaa lamaaf deemaa iyyataa jiran illee ija tokko jiran keessaa ba'ee gara naannoo Hundurmaan kanaa naannoo mootummaan ta'ee jira gara ijoollee keenya Kartuum keessa jiranii naannoo Baarii jiran baay'ee rakkina gadhee keessa jiru sagalee ta'aa fi adaraan siin jira gama kooti. Akkasumas rakkoo maaliitu baqattoota Oromoo Sudaan keessaa irratti mudatee jira kan jedhu Hasan Muhammad itti dabaluun yaada keessan nuuf ibsaa. Jaalle Yaaqub irraatii dubbateera. Akkuma beekamu rakkoon biyya Sudaan keessumsiisaa jirtu rakkoolee gurguddaa jajjaboodha. Keessumattuu ilmaan Oromoo duraan dursesii bakka hundatti rakkoolee hedduu keessumsiisaa turanii dhufaa darbammoo lolli kun jalqabee dachaa itti ta'ee baay'ee waliigala akka Sudaanitti rakkoo guddaa keessumsiisaa jiru bakkaa bakkatti jechuudha. Sagalee dhabanii keessumattuu ilmaan Oromoo sabooti addunyaa keessa jiran keessaati kanneen jiran marti dhufee saba isaa yeroo fudhatee keessaa ba'utti ilmaan Oromoo har'a sagalee dhabee as keessatti rakkataa jira bakkatti daa'imni jaartiin hunduu bakka jiruun kallattii argatee nyaadha jedhee bobba'ee ture. Argatee nyaachuus hin dandeenye jiraachuus hin dandeenye rakkoo guddaa keessumsiisaa jira dhugaadhumatti. Inni mooraa keessa jirullee mooraa keessatti ukkaamamee jira. Inni mooraa ala jirullee akkuma sanatti affeelamee jira jechuudha. Jireenyi ilmaan Oromoo biyya Sudaan keessa jiru kallattiidhaan baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Akka saba tokkootti sagalee dhabuun keessumaati jechuudha. Tole gaanii haalli jiru kana fakkaataa akkuma jalqaba irraati Jaal Yaaqub dubbatee harkaa fuudhee haasa'e kana fakkaata jechuudha. Rakkoon ilmaan Oromoo biyya kana keessa jiru akka waliigalaatti adaraa addunyaan sagalee haa ta'uuf ilmaan Oromoo bakka jiru. Bakka jiranii akka jiranitti akka isaan sagalee ta'an sagalee keenya karaa kanaan dabarsuu feena kana jedhee dubbachaa akka saba tokkotti sabni guddeessi akkati yeroo biyya ambaa keessatti akka kanaan haala kanaan rakkatu baay'ee nama gaddisiisaa. Sagalee dhabuuni nama dhabuu nama iyyatuuf dhabuu biyya guddeessa qabaatee sab guddeessa akkasii ta'e yeroo haala akkasiitiin rakkate garatti jigullee dhabee kanneen danda'anii gara biyya ormaa biyya baqatummaa sadaffaatti ololii ammataan isaanii galaanatti dhumaa jiru bifa biraati. Carraa dhabee waan godhu dhabee waan yaadu dhabee akka godhu dhabee jechuudha. Rakkoon ilmaan Oromoo kana jedhamee kan dubbatamu miti keessumaati. Baqattootni biyya Sudaan keessa jiran kan addunyaa keessaa beekamaadha siluma. Inni biyya keessaa waan biraadha. Inni as keessaa nuti haala as keessaa kan gaafatamnetti kana fakkaata baay'ee addunyaan atattamaan haal duree tokko malee akka sagalee guddaa ta'ee fi atattamaan gam tokko resettlement yookaan repatriationiin garaagaraa bifa karaa inni itti ba'u tokko falli nageenyaa fi jireenya gaariin ilmaan Oromoodhaaf akka malu addunyaan sagalee akka ta'u dhaamsa keenya laadhanna akka saba tokkootti jechuudha. Sabguddeessa Afrikaa keessaati beekamaa waan ta'eef bifa kanaan baay'ee kana jedhee dubbachuudhaan fi imimmaantu ija na guuta jechuudha. Ayyee rakkoo baqattoota Oromoo Sudaan keessa jiran irra ga'aa jiru laalchisuun Muhammad Leencaa immoo yaada akkamii qabda? Galatoomaa siniin jecha yaadi armaan duratti ka'e hundumtisaa kan ani kuusannoo yaadaa kootii keessatti dubbachuuf qophaa'ee itti jirudha. Irraa haasa'aniiru Bohaasanii fi Yaaqoobii. Geeruu nuti gabaabamatti waan miidiyaa kanarra barbaannu waanuma kanaan dura himanne ala miti jechuudha. Fakkeenyaaf BBC'tti himanneerra.
Saabaawwattis kanaan dura saabaawwan ji'a darbe keessa rakkoo baqattootaa kana dabarseera. Kanaafi rakkoon baqattoota magaalaa Kartum keessatti marfamanii jiranii rakkoo furmaata atattamaa barbaaduudha hawaasa isaarraa jechuudha. Fakkeenyaaf furmaata dhabuurra lubbuun nama miseensota dabeeyyii kan akka obbo Kaasawuu Walda Giyoorgis kana Aadde Maartaa kan akka hayyuu keenya yeroo rakkinaa yeroo atattamaatti illee uummata beela'eef olii gadi fiinnee waliin hojjennee uummata Booranaallee gargaaraa turre. Ibraahim Olaanaa eeggadda yoo qaama hin beekamneen ajjeefamuu keessattuu halkan dukkana daatanii hattooti mana isaa keessatti ajjeesanii iyyata meeqa karaa qaayii masqaliitti karaa UNHCR'tti karaa qaama lee adda addaatti harka isaan deemee barreeffama hiraa ture boolla isaa daadhiina guutuu jechuudha. Ituu hin dura maal jedhan gaafa nu boo'uu keessanirra tuunu jirruu daa'imman keenyaaf furmaata godhaa jedhaniin har'a kan akka qaroo'insa hin agarre obbo Haftee Eebbaa hayyuu keenya gameessa miseensa adda bilisummaa Oromoo 80 keessa qabsa'aa ture achi keessa jira. Kana jedhu biyyatti galuudhaaf nageenya isaaniif sodaatanii du'a filatanii achitti hafanii jechuudha. Keessattuu dirqobanuu qabaadhaa waan wallossinu hin qabnu deeggartooti kanaan dura adda bilisummaa Oromoo deeggaraa turan nageenyuma isaaniitiif sodaatanii du'a filatanii achi taa'aa jiru. Kanaaf nuti biyya sadaffaatti nu baasaa hin jenne sagalee yeroo nu ta'a jenne. Gargaarsa maallaqaas hin gaafanne sagalee nu ta'a waa hin jenne. Naannooma mootummaan to'atee jirutti nuuf dabarsan nama kana keessattuu akka wilaayyaa Gadaariif baqataan fudhatamaa jira. Qubsiifamaa jira. Naannoo kanatti akka nu dabarsanii fi wal ta'anii isa jennu sagalee nu taa'aa jennee hawaasa keenya addunyaarra jirutti barreessaa turree jechuudha. Harka caalaan bakki rakkoon uummata keenya itti mudataa jiru naannoo kamimmee mooraa baqattootaa kamii mooraa alamoo mooraa keessamee ammatti emergency kan nuti nu iyyannee himimmaaniif illee haa ta'uu dadhabnu warra magaalaa Kartum keessatti marfamanii jiranidha. Warri ammatti harka UN jala jiranii kubbayyaadhaan illee safaranii nyaataa jiranii fi warri har'a achi ashaboo shiinii tokko bishaaniin bulbulanii nyaatanii dhaban warra magaalaa Kartum keessa jiru. Warra magaalaa Kartum keessa jiru naannoo nageenyi jiru kutaama mootummaan to'atee jirutti naannoo nageenyi jiru naannoo itti gaafatamummaa isaanii fudhatanii lubbuu isaanii nu baraaruu danda'anitti nu dabarsaa jennee sagalee keenya dabarfachaa jirra jechuudha. Ammatti kan nu iyyachaa fi jirru warra Kartum keessaati. Hagam ta'u baqattoonni amma naannoo kan Kartum keessatti rakkoo kanaaf saaxilamanii jiran baay'inni isaanii hagam ta'u beektaa? Akka ani irraa quba qabutti afooshaan sun guutummaatti hin jiru jechuudha. Afooshaan ani beeku jiru gara nama 300 olii. Afooshaa sana kee murna xiqqoodha kan bahe. Daa'imi keessa jira, maatiin keessa jira, jaarsoliin keessa jiru. Irra guddaa maaliin goyoomsamanii hafan isin jedhu isa dhugaati. Sababa guddaa kan isaan ittiin gowwoomfamanii hafamtu jiru. Bahuudhaaf makiinaa UN dhufee isin fuudha. Galmeeffamaa taa'aa jedhanii makiinaan nama feetee carraa isa dhumaa irratti immoo isinii dhufna jedhanii tuun dhaqina achitti hafan erga gidduu sanatti marfamanii qaami lachuuyyuu akka isaan hin baane uggure achi keessatti jarri kun galmeeffamanii turan jechuudha kanaan dura. Qaama kami kan jara kana achitti uggure achi kaa'ee jiru? Qaama lachuu gidduutti lola jira waan ta'eef qaami mormitootaan to'atamee jiru keessa jiru isaan. Qaama mormitootaan to'atamee jiru keessatti immoo fakkeenyaaf waan na mudatee jira. Anama ilkaan afuritti dhabeen ba'e lafa sana. Ijoolleen kun immoo ijoollee durbaa qabu, ijoollee xiqqoo qabu, sodaa ijoollee durbaa isaanii sodaa haadha manaa isaanii lammaffamoo qabeenyaa ittiin makiinaa yaabanii deeman iyyuu rakkina ta'e isaan achitti uggure jechuudha. Kanaaf UN galmeessitee achitti dhiisuun dogoggora guddaa isaan hojjetan qaama UN dogoggore jechuudha roosan galmeeffamanii turan. Ayyee gara Yaaqoob Abdiisaatti hin deebi'a. Rakkoon akkasii kun kan inni dhalachuu jalqabe yoomirraa eegaleeti? Gaarii galatoomaa akkuma jaallan jedhanii jaallasan Kartumii fi jaalle Mahammad Abbaa yookaan Mahammad Leencaa irraa haasa'anii rakkoon uummata Oromoo irra ga'e duumaa kaaseetii keessattuu guyyaa lolli calqabe waggaa 2 irraa kaasee rakkina guddaatu nama keenya mudatee jarri kun yeroo dhufanii mana seenanii warri humni xiqqaa ariifachiisaa yookaan dafee qaqqabaan kun mootummaa jechuudha. Yeroo biyyattii qabatan akka caalaa isaantu to'ate inni dandeettii qabu akkuma jaalle Mahammad Leencaa jedhee akka bahuu ta'ee inni hafe immoo achumatti hafee inni kaan immoo ijoolleen ba'anii warri kaan mana eeguutti hafanii mannis kan saamame jira namis kan du'ame jira kan lafeen bu'ee dhabames ni jira baay'eedha. Qaama laalitti illee amma tokko gabaasnee irraa yoo saabaatti illee gabaasuu baannee akkuma kanaan egaa isaan keessaa nama tokko naannoo magaalaa Kartum Bahar yookaan Sharganniil bakka jedhamu sana gara bahaattiin ture ijoolleen kun gara kutaa deemanii ani achitti hafee
malee achitti baay'ee rakkina guddaan nurra ga'ee egaa kanuma alatti namoota keessaa ba'ee gara kaaba biyyattii akkuma jedhee Somaaliyaa bakka namatti deemanii yookaan gara lixaatti deemanii mootummaan yeroo isaan bakkee ba'anii qabee mooraa dhamanii gara bahaa yookaan gara kasalaa gadaarin malee jedhanii achitti deebisuu namoota baay'ee rakkatanii horii isaatiin adda ba'ee inni kaan saamamee mootummaatti rakkina guddaa qabu lafa dhaqanii gara Misiriitti illee ba'uu hin danda'anii gara Liibiyaatti illee ba'uu hin danda'anii namoota keenya baay'ee garatti darbatanii waan isaan qabanirraa fuudhanii sakaan malee dhaabuu naannoo kaaba biyyattii Somaaliyaa jechuudha gara baqataatti dabarsan namoota baay'eetu qabeenyaa isaanii irraa haccee rakkatee kun mooraa baqataa jaalaman mallee caafa Afrikaan achuma rakkina guddaa keessa jiru. Rakkinni Oromoo kun egaa amma immoo keessaa gara lubbuutti deemaa jira. Maali mootummaan harkatti dhiphisee jira kana karaatti cufee lafa naannoo keenya jira gaa jiru uummata biyya kanaa immoo mootummaa yookaan biyya keenya impaaratii Itoophiyaa kana hin jaallatu keessattuu uummata Oromoo kana baay'ee hin jaallatanii maaliif mootummaan biyya bulchaa jiru Oromoodha waan ta'eef jedhanii itti nyaachaa jiru jarri ariifachiisee qaqqabaa yookaan immoo mormituun kun immoo isin isaa wajjin dhaabbattu kan jedhamuudhaan rakkina guddaa keessa Oromoon rakkinni gadhee keessa gara lubbuutti sodaatamaa jira kan beelaa kan nyaataa kan dhugaatii kan hunda qabeenyaa harka qullaadha waan tokko qabu harka baradhee eeggataa jira. Egaa namni sagalee ta'uuf hin jiru akkuma jaallee Hasan jedhee uummata Oromoo kun rakkina isaa rakkina gadheedha. Maqaadhaaf mooraa dhaqan malee waa'ee mooraa keessa galuu komitii warri mooraa dhaqan rakkina gadhee keessa jiru maqaan mooraa jedhamu moorichi gatamaadha. Mooraa kanallee illee quba qaba akka nam tokkotti namni sagalee ta'uuf uummata Oromoo kanaaf hin dhabame. Uummati Oromoo biyya Sudaan jiru keessattuu magaalaa Kartuum warri jiranii rakkina gadhee keessa jiru. Magaalaa Baharii kanammoo har'ayyuu seenaniiru jedhamu oduu harka fayyadamina bilbilee neetworkiin illee hin jiru seenanii namoota baay'ee warra biyyaayyuu baay'ee hidhaatti naqanii jedhani warri guddaan kuni egaa nama keenya argachuu hin dandeenye nama keenya irra caalansaa Kartuumitti hafee rakkatee jira waan ittiin ba'u dhabee garatti ba'u dhabee rakkatee jira. Uummatis naannoo biyya kanaa Sudaaniin biyya kanaa uummati kuni uummata keenya kana uummata Oromoo kana baay'ee itti dinuffatee jira waan isaa wallaallee mootummaan biyya bulchaa jiru biyya keessaniidha Oromoodha waan ta'eef isin jara warra xiqqaa wajjin dhaabbatu yookaan immoo uummata wajjin dhaabbatu kan jedhu rakkina gadhee keessa jira sodaa gadhee keessa kan jiru uummata Kartuum jiru uummata naannoo baariitti hafe hundumaan illee mootummaa hamma tokko qabee jira waan ta'eef yoo inni achi bee gara bakka nagaa mootummaa qabutti beesan bakka qabanii darbatanii isin bara baqataa jedhu gargaarsa tokko malee waan qabu dhiisanii kaa bishaan xaasaalee waan qabu akka ijoollee adda adda facaasanii ari'aa jiru. Rakkinni Oromoo rakkina gadhee rakkina duraa darbaa dhufuudha. Waa'ee mooraa duraan dursaa kana keessa galullee hin barbaanne ammas maqaan mooraa jedhamu keessatti mooraan Oromoo rakkina 19 kaasee rakkina gadhee keessa jira maqaa adda bilisummaa Oromootii fi hin jedhuudhaanii baqataan Oromoo mooraa jiru bakka Sinnaal jedhamu gamaatiin eegee Sinnaal ka'ee gara Gadaariitti garbee rakkina keessumsiisuu malee of tokko waraqaa Sinnaallee Sinnaal hin argatu nyaati mooraatti illee hin kennamuu fi rakkina gadhee keessa jira amma nama kan tokko darbataa jiru waan inni qaburraa godoo isaarraa waan inni qaburraa fuudhee darbataa jiru rakkinni Oromoo rakkina guddaadha Sudaan keessaa nama iyyatu dhabee biyya Arabaatti si gara danda'amutti uummata Oromoo deeggartoota biyya Awurooppaa jettee kakaasaa itti hima uummata kana lubbuudhaan akka qaqqabaa kan jennu sinirraa qabaa akka nam tokkotti gara naannoo mootummaan jiru kun ji'a tokko yoo gunnee guyyaa lama naaf eeganas dhufee anis waggaa tokkoo fi gara ji'a 9 waliin ture ijoollee koo wajjin amma dhufee ijoollee kootti dabalamee jira waan hin qabullee qabeenyaa guutummaa dhiibnee gaafa kaan immoo karaa battuu warri xiqqaan nu saamanii akka qullaan hambisanii bilbila harkaallee waa tokko uffatallee ullattamnee lubbuu dhumne abee kan tokkotti jira namoota jiranis immoo mootummaa irraa kaan mootummaa kan inni ukkaamsi jira kan inni hidha jira mootummaa biyya shakkii nama keenyarraa qabaa hundumaa kan dhufee qoladee akka nama 5 dhabee. Tole ani bakki hin jiraadhu mooraa UNHCR ka Sudaan keessaa naannoo Gaddaarifi jala kan jedhamtu Gargur irraati jechuudha. Maqaan kan kiyya iddoo isaa Mulgeetaan jedhama. Sudaan keessatti rakkoon baqattoota Oromoo irra ga'aa jiru rakkoo akkamiiti mee gabaabsiiti yaada kennuuf kenni. Dansaadha. Addanatti walumaa galatti akka rakkoo baqataa Oromoo naannawaa kana keessatti irratti ga'aa jirutti guutumaan guututti haal duree tokko malee dhimmi baqataa Oromoo ilaalamaa hin jiru. Lammata gaafa dhimma ofii gaafa gaafatanii asitti biyya kan qabee jiru mootummaa Itoophiyaati jedhu. Mootummaa Itoophiyaa sun immoo lammii Oromootiin jedhu. Namni nuti waa'ee biyyaa miti kan gaafachaa jirru. Nuti dhimmi keenya maaliif akka mirga dhala namaa tokkotti
maaf hin ilaalamu kanaadha ganti gaafachaa jirru lammata immoo as keessatti rakkinumti jiruyyuu haala gadheetti jira gaasa kana gaa haala biyyichaa keessa seenee haasa'uun ni ulfaataa egeree ofiitiif rakkoodha beektaa baay'ee rakkisaadha. Rakkoon kun yoomirraati kaaseeti kan inni jalqabee sababa maaliitiin jalqabee jetta? Baay'ee sababni itti jalqabe gaanii amma erguma haalli biyya kanaas lolaan jalqabame keessumaatii ijumtittiin baqataa Oromoo fi lammiilee biraallee ijumtittiin ilaalan adda beektanii keessumaa saba Oromoo kanaaf baay'ee rakkisaadha. Akka impaayera bututtuu keessaa dhufne sanaatti ittiin waamamnutti as keessatti saba Oromoo fi naannolee kan biraatiif saba biraafillee baay'ee rakkisaa keessumaa kan irratti cunqurfamaa jirru nuti sababa mootummaa biyya keessaatiin asitti baay'ee cinqamaa jirra jechuudha. As keessaati baay'ee namni tokko ijoollee isaa ofitti hirkannoon ijoollee isaa hojjetee nyaachisuuf illee rakkoodha. As keessa kiiloomeetira tokko deemtee jennaan nama si qabu beektu hin iyyamamu jedhama. Meegaa ayyee galatoomi iddoosa. Kanaan dura waggoota meeqaaf Sudaan keessa akka jiraattanii fi yeroo jiraataa jirtan immoo haalli jiruuf jireenya keessanii akkam ture? Eenyutu jiruuf jireenya keessa waan nyaattan waan dhugdan waan keessa qubattan isiniif dhiyeessaa ture? Amma immoo haalli jiru maalirra jira kan jedhu hundumti keessan dabareedhaan gaaffii kana naaf deebistuu Jaal Yaaqoob irraatii eegalla. Gaarii galatooma ani Yaaqoob Abdiisaa isaa bara 1994 biyya Sudaan galee akkuma biyyi keessa jeeqamnee mooraadha dhiibamnee armee baanee akkasumas immoo kanaan biyya waldaatti fagannee isachi ta'e ni dhiibna. Egas gallee immoo maqaa mooraatiin turree deebanii immoo keezii keenya yookaan immoo waa'ee baqattummaa keenyaa gargaarsa mootummaan hin gurgurates ta'a mootummaan Itoophiyaa akka keessa galchee baay'ee rakkina guddaa mootummaa mooraa baqataa Oromootti rakkina guddaa tarra ga'ee naannoo Damaazenii kaasee hamma kutaa Sinnaaf kan jedhamu Damaazeen kun kutaa naannoo Itoophiyaatti dhiyaata karaa bulchiinsa Wallaggaa jechuudha daangessaa akkuma kana gaa eegasii dhuunee naannoo Sinnaar bakka jedhamutti immoo kutaa biraadhaa achis turree achi rakkina guddaa keeziin Oromoo kun baay'ee ittiin taphatamee mootummaan dhiibbaa uummata Oromoo irra kaa'aa mootummaa wayyaanee darbeesi rakkina guddaa irraan gahaa ture mooraan baqataa kun gonfamaa rakkataa cinqamaa ture akka nam tokkotti illee mooraa sana keessatti makiinaan baay'ee namtee miidhameen gadhee ta'ee amma tokko mooraan uummata Oromootu na gargaaree naannoo Kartumitti ture mooraan xiqqoo faca'ee jennaan namooti baay'een kan dhumne jirra waraqaa amsinnaallee argachaa ture egaa rakkina godhee turre ija jibbiinsaatiin caanaa mootummaan Itoophiyaa biyya kanarraan gahuu fi nurraan gahuu baay'ee nutti hammaatee kan dhufedha Oromoon tokko waan mirga qabu keessatti immoo lolli kun eega ka'ee kaasee uummata Oromoo akkuma jaalleddoo isaan irraa dubbatee ilaalcha addaa qaba uummati Tigiree fi Amaaraa fi Eertiraa akkasumas immoo saba biraarraa dhimamanaa godha maqaa dha'ullee hin barbaanne nuti rakkina guddaa ilaalcha galee qabnu uummata biratti mootummaa biratti uummata biratti. Maaliif akka addaatti ilaalama ilmaan Oromoochi keessatti sababa maaliin? Sababi isaa duraan dursa mootummaan Ihaadigi mootummaa kana harka qabee jira bitee jira waan ta'eef isaan waan mootummaan sun dabarse qofa fudhata mootummaan kun inni balaaleffatama jechuun akka agartuu qaadhaaf Oromoo waan ta'eef kanarratti immoo dhiibbaa mootummaa sun. Gaaffii mamma wal fakkaatu kanaatiin Jaal Hasan itti nuuf ufaame. Tole gaariidha. Akka waliigalaatti yeroo dubbannu biyya kana bara 1994 kan seenuu dandeenye. Egaa as seennee booda ilmaan Oromoo martiyyuu gargaarsa kallattii irraa argatu waan qabu natti hin fakkaatu jechuudha. Walumaa galatti akka gaaffiin gaafatametti jabaas ta'uu laafaas ofirratti hirkannoodhumaan jiraataa ture jechuudha. Sababni isaa maqaa ba'iinsa qabsoosaa jecha qaama gargaarsa ni godhama dhala namaatiif ni godha jedhamee yaadamu biratti illee akkuma Jaal Yaaqoob irraa dubbate bitamanii jiru kallattii hundaatiin jechuudha. Ijuma sanaan ilaalamu wanti yeroo sana keessatti jechuudha. Hanga ammaatti illee addaan qoodainsa tokko malee ilmaan Oromoo akka sab tokkotti ilaalamaa hin turre hin jirus jechuudha. Yookaan sichitti yaadame irraa kan hafe yookaan maaltu isaan gargaara
eessarraa gargaarsa argatu akkamittiin jiraatu jedhamuu fi inni mooraa keessa jirullee gargaarsa argatuun qabu jiraachuma jiraata waaqa jiraachisarraa kan hafe. Inni bakkaa bakkatti immoo carraa argatee ba'ee hojjetee argachuudhaaf illee ari'amaadhumatti waan argatu hojjetee hojii humnaas ta'uu hojii nama jala hojjechuus ta'uu waan garaagaraa dalageedhumatti ittiin jiraatee lubbuusaa bulchataa ture jechuudha. Marraa gidduutti kunoo dha'iinsi ta'e kun dhufee daran burjaajessee daraniyyuu miila lafa jaajisuu dhowwee jaallan keenya achi keessatti illee kan lubbuu isaanii dhaban sababuma namummaan isaanii kabajamuun hafee akka namaatti illee ilaalamaa hin jiran jechuudha. Akka waliigalaatti gargaarsi keenya waaqumarraa walumaa galatti ani wanti jechuun barbaade hanga Oromiyaan bilisoomtu waaqumarraati. Yoo bilisoomte illee waaquma nu gargaara. Kanaaf sabni Oromoo eessattu ta'e biyya kana keessaa keessumattuu rakkoo inni qabu rakkoo qabsoo isaatii duwwaadha. Badii hin dalagne namatti hin maqne kan isaa dhabee jechuudha. Har'allee kaleessa mataasaa ijoolleen xixiqqoon daa'imni kan waggaa 5-6 naannoo Damaasiin kana Rabakirraati. Namni fuudhee dhufee ganda namaa ka'aniiru kan abbaan baqatee biyyatti gale kan haadhillee irraa duute jechuudha. Isaan akkasii kana ijaan arguudhaafan boo'e sila haran godhu wanni godhamuuf tokko jiraate yeroo kana gargaarsi dhala namaa nama bira dhaabbachuu waan namaa gochuun jechuudha. Haatiillee sababa isheen ittiin duutellee eessuun danda'ama yeroo biraatti jechuudha. Akka fakkeenyaatti fudhadha. Daa'imni hangasii yeroo isheen gargaarsa dhabde qilleensa kanaaf waaqa nu gargaara jechuu kan jedhe keenya sagalee nuu ta'uu hin irraanfatinaa ilmaan Oromoo maraaf bakka hundaatti keessumaa biyya kana keessa biyya amma rakkoo keessumsiisaa jirtu kana keessatti. Iddoo isaan itti nuufuuf. Bara 2012 jala kan inni biyya Sudaanii fi qabattummaa fudhadhee biyya Empire Itoophiyaa irraa ari'amnee bara TPLF biyya Sudaanii seennee jechuudha. Erga yeroo sanaatii humna tikaatiin qabamnee mooraa baqataa gad nu fidanii erga mooraa baqataa nu fidanii booddee amma hammammaatti haalli ilaalamaa jiru baay'ee rakkisaadha. Yeroo sana utuu mootummaan Empire Itoophiyaa bushu utuu hin duraa haalumti jirullee rakkisaadha. Namoota siyaasaas waliin jijjiiraa turanii ukkaamsanii kanumarraanii nu immoo mooraa nu fidanii erga mooraa fidanii hawaasa keenya yeroo dheeraaf mooraa bakka biraarra turanillee buqqisanii gara kanatti fidanii bakka kana jechuun immoo bakka itti baqataan awwaalamuudha malee bakka itti baqataanii mirga isaallee gaafatu natti hin fakkaatu jechuudha. Bakkichi maal jedhama? Asitti Garburii jedhama. Kaambii baqataati. Bakkichi baay'ee haala rakkisaadha. Namni waan tokko baay'ee isaa gaafate deebiitti argachuudhaaf ni doorsifama. Haala rakkisaadha. Baay'ee rakkoodha. Kanaaf an akka yaada kootiitti furmaanni waan jiru miti yoo sabni keenya sagalee ta'ee furmaata illee nu godhe malee. Amma immoo sadhumaayyuu biyyichi abbaa mayyuu qabanatti hin fakkaatu. Yeroo kanatti namti waa'ee ofiillee gaafatatanii hin jiru. Amma bakka kanatti ilaaltanii haati ilma Oromoo deesse tokko waan mucaa isheetti itti laattellee dhabdee waan nyaatte hoosiftullee dhabdee waajjira balbala teesse yeroo isheen bu'aa jirtu kanatti yeroo kanatti dhugumaan gaafii keessa nama gashe Oromummaamtiyyuu beektanii rakkoodha baay'ee rakkisaa ta'e. Ayyee galatoomi yaada keedhaaf. Akkasuma gaaffii wal fakkaatu Jaal Muhammad Leencaa irraatii nu dubbadhu. Galatooma gaaffiin keessanii amma yoonaatti eessa gargaaramtu maddi galii kee jireenya baqataa kun eessa seettanii fi amma tokko irraa isinii tuqaa jechuudha. Ani 92 baqattummaa kana kan eegallee akkuma amma jaallawwan obbolaan koo jedhanii amma bakka 4 qubanneerra jechuudha. Bakka 4 qubanchuun keenya kun akka nuyi hin tasgabboofne akka nuyi of hin ijaarre akka nuyi akka dallaasaa waan nu jijjiiru kun sababa qabaa jechuudha. Maa inni sababi isaa yoo jettanii mootummaan yeroo sana aangoorra jiru ani baqataa hin qabu isa jedhu mallatteessee jedhanii lammaffaa immoo baqataan kun bilaa listii jala galee jira. Kanaafuu nuti akkuma nam tokkotti isin gargaarsuma isinii goona malee akka baqataattuu beekamtanii hin jirtanii sanuun jedhanii nu doorsisaa turan akkuma obbolaan keenya irraa kaasan jechuudha. Wayini gargaarsaa UN hatiqqattu iyyuu malee UN numa nu gargaaraa turte jechuudha. Darbitee hatiqqatu kiiloo 9 ni jala jirra jechuudha gammaatti. Garuu hajiraannu iyyuu malee akkuma ammarraa tuqanii quubsaa miti waan barbaanne akka sabaatti hin arganne gaaffiin nuyi gaafanne nu hin deebine ilaalcha baqataa sirnaa akka warra kaaniitti hin arganne jechuudha. Fakkeenyaaf amma
wanti har'a waltajjii kanarratti walitti nu fidee obbolaan keenya carraaqanii isin akka nu afeertan ta'ee fi ka'umsi isaa warra Kartum keessaa ta'e warra lolaan marfamanii jiranidha jechuudha. Isaan fakkeenyaa fi baqattooti biraan sabi isaanii maqaa dha'uu hin barbaadu. Sabooti gaanfa Afrikaa kana keessa saboota hedduu jira. Saba isaanii baafataniiru. Keenyaaf Eertiraan baafateera. Tigraay baafateera. Somaaliin baafataniiru. Yamaniin baafataniiru. Kan hafee jiru eenyu? Hawaasi Oromoo immoo sababa hafee silasiiniitu kentu. Galuu hin bahan hin qabanni. Yoo bahanis immoo qaama isaan qabee ijoollee isaanii irraa fuudhuu, dubartii isaanii irraa fuudhuu, sodaa qabuuf amma mana keessatti affeelamanii jiru jechuudha. Qoricha dhabuu, nyaata dhabuu, waan hundumaatiin qaamaa hirrina qaamaatiin namoota beekurraa warra hin beekne immoo garuu maqaa bakka isaanii telefoonni isaanii hin jiru. Isa kanaafi wanti nuyi ittiin jiraachaa turre tokko gargaarsa UN amma tokko argachuudhaan lammaffaa immoo mootummaa yeroo sana eeyyama nuu kennee deemnee hojjetannee deebinee ittiin of jiraachisuu ofii keenyaan ofii keenya jiraachisaa yoo nageenye jechuudha. Rakkoo guddaan eessatti erga lolli kun dhufee abbaan biyyaayyuu nuujjin baqataa ta'ee nuujjin buqqa'ee jireenyi abbaa biyyaa fi jireenyi baqataa walqixa ta'ee namuu karaadhaan inni biyya ollaatti ce'u biyya ollaatti ce'ee inni naannoo isaatti galu naannoo isaatti galee kan dadhabe qofatu lolakkeetti marfamee hafee jechuudha. Isa kanaafi hawaasni Oromoo guddaan akkuma saba warra kaanii saba marfamee jiru kanaaf sagalee ta'anii embaasaaddarii biyya jiranii qunnamanii fannoo diimaas qunnamanii UNs qunnamanii gara laafinaan itti dhiyaatanii naannoo nageenya qabu naannoo amma mootummaan to'atee jiru naannoo hafuura baafachuu danda'an sodaa jala hirriba guyyaa tokkollee akka rafaniif sagalee nuu ta'a jenneeti isa kanaafi kaka'aa turree carraa har'aa akkasii argannee kana haasa'uu keenyaaf iyyuu nuyi baay'ee ofitti gammannaa. Isaan akkanuma nurraa barbaadaa turanii loluma jalqabaan bahee bakka qubsuma sadii qubadheen addana ga'e jechuudha. Namooti Kartum taa'an ajjin yeroo sana carraa argatanii baannaa waliin jiru. Kan carraa immoo dhabanii hamma mucaa koo tokkotti iyyuu achitti hafanii jiru. Abbaa fi haadhi gargar ba'anii jiru. Haadhi manaaf abbaan manaa gargar ba'anii jiru. Isa kanaafi mimmaaniin isin gaafanna hawaasa Oromoo biyya addunyaarra jiran kabiyya keessa jiran kabiyya alaa jiran saba keenya achi jiraniif dirmannaa nu godhaa isiniin jennaa jechuun barbaada. Hayyee galatoomii Jaal Mohaammed Leencaa hanga ammaatti isin bakka garaagaraa jiraachaa jirtu baqattoota Oromoo Sudaan keessatti sababa kanaanutis ta'e walqabatee ajjechaadhaanis hagammaatti lubbuun kan darbe hagamta kan beektan qabdu Jaal Yaaqoobituutti nuuf ufte gaariidha. Sirriidha lakkoofsa amma jallee qabnu yeroo tokko ji'a 8 wayii dura naannoo Kartum namni dhufee nu gaafatee ture gara nama 10 wayii barreessinee itti ilaallee ture rakkina beelaatii fi rakkina waa garaagaraa akka dhume namni tokko Abdul Mannaam kan jedhamu mana irratti meeshaanii yookaan moltoo irratti lafa dha'ee lola keessaa mucaa tokko akkasuma namni 3 du'anii Oromoo jarri kun jechuudha tokko immoo madaa'ee suphamee fayyee akkuma kana rakkina beelaatiin illee kadhume jira mana qorichaa dhaquun gam dhumanii obboleessa keenya Maammed Alfakkee namni jedhamu si rakkina kanaan du'anii amma sanallee amma gurmuu namni jedhamu naannoo Kartum Baarii fi innis akkuma rakkina gareedhaan rakkina mana qorichaa hin jirree fi rakkina qorichaa dhabuudhaan illee kan du'e jira namoota baay'eedha amma simmoo akkasii mucaa tokko ilma Awwat Allaajaa jedhu naannoo Baarii fi inni waggaa tokko hin guunne innis utuu deemu kaatti kufee du'e ammas gurbaa tokko Abdurrasuul jedhama innis immoo aduuma utuma deemu lafa dheema achitti du'e innis rakkina nyaata rakkina dheebuu hunda tokkotti du'e tokko immoo Maammed Dukkan jedhama ammas innis naannoo Baariiti inni immoo mana keessatti du'e argame rakkina waan nama waatti kennu waagessu dhamee mucaan tokkos ammas immoo Maammed Tawarim akka jedhamu tokko naannoo Baarii kana innis immoo namni tokko fidee waa kennaa fi nama keessatti du'ee guyyaa booda argame namoota baay'ee dhume jechuudha akkasuma immoo obboleessa keenya Ibraahim Olaanaa akkuma jaalleen sila Maammed Leencaarraa kaasee manatti dhufanii rukutanii ajjeesanii kaasamuun waldee nama jedhamu miseensa keenya wajjin ture innis Afoosaa keessa waliin turre inni rakkina maqaa qorichaatiif rakkina kanaan mudatame innis kan du'e lubbuun isaa darbe egaa namoota baay'eetu jira egaa kana caalaa akkuma jedhamu rakkinni uummata Oromoo irratti fuulleffamee jiru
waan nama dhibu mootummaan yoo inni gara xiqqaa kana keessaa rakkina kana keessaa gara tokkotti nan baatee gara Liibiyaa gara Misirii gara naannoo tokkotti hin baa kutaa biraatti fooyyee qabutti baa jedhee isin gara kana hin naxxane lixa biyyattiitii fi kaaba biyyattiin isin malu ka jedhuudhaan ari'anii deebisuu mirga hin qabu. Sabii biraammoo gosi biraammoo mirga qabu isin warra mootummaa jedhanii rakkisu rakkina gadhee qaba Oromoo rakkina gadhee vaayirasii gadhee keessa qabu jirra jechuudha. Keessattuu namooti kartuun keessa jiranii mootummaan dhufee maseeneetti naannessee marsee lolaa jira jarri immoo baqataa jiru keessaayi. Rakkina guddaa kana keessa immoo nama warra biyyaallee qabanii hidhaa jiru jedhani har'a akka nageetti foormeeshii warra kartuum argachuu hin dandeenye kaarabaan hin jiru tasuma badeerarraa egaa raamadaana darbeeti neetworkiin citee jira. Rakkina kanaaf uummata kartuumiif sagalee akka nu taatan obbolaa koo isiniin jenna. Kan Sudaaniidha Oromoon mirguman qabu bakka tokkotti illee bahuu hin danda'u. Rakkina kana rakkina nyaataa dhugaatii immoo dhabanii jira gabaan irraa citee foormii manni daabboo cufame rakkina kan jiru ka jedhudha. Dhaggeeffattoota keenyaa kun kutaa tokkoffaa fi isa jalqabaati. Kutaa lammaffaa guyyaa kan biraa walitti deebinaa hangasittuu nagaan tura.